هاي عشمة أكم جرت النجاك أبدني هردوفتوتا هايو شو قربان كون سبسكرايبي هنگا مراسة تكونيك أبا فيديو اللي إرد الدلقيت جرا يوتيوب أي ساقنا رتي قد بيتري سبسكرايبي تكون مالي في إيران فتني سبسكرايبي تكون نون دافو دوابر إيميل بنات داتي سبسكرايب قدا شيرز قدا كومنتيس قايا يوتيوب خنا رتي وانو تددلينير افنو افدورا فجتشو جولي برتي هدو جرا يچو akka shamarranii waan adda addaa sanuwaafu YouTube kuni YouTube agartee hayyuu show joogana subscribe godhu maaliif dagattanii Oromoo teenya akkaan isin jaaladhus ni beeytan akkaan isinis kabaju ni beeytan akkasumaanu ani kuni obboleessi keessan isin qofaa miti amma isa qofaa miti hunda ijoollee Oromoo tan niyaa adda addaa artiidhaaf diraamaadhaaf sirbaaf waan adda addaa qabdullee hamilee isii eeguu dirqama keenya yoonuti afaan keenyaa fi aadaa teenya in guddifannee namni nu guddisu hin jiru jechu sanumaafuu wanni godhu qabdan gurguddaan maali gizee namni YouTube tokko irratti sagalee teenyaas agartanii bifa teenyaas agartan booda subscribe gootanii yoo bira dabartan wallahi hedduu gaariidha diraama ajaa'iba isinii qabannee dhufuuf akka deemnus nuti warri amma asirra viidiyoo agartan kun hedduu jira asumaanu kunooti Sheekh Mansuuris qabeetiin jira Sheekh Mansuuris qabame kuno Haaji Sheekh Mansuur may maal jetame Haaji way akka tasaaseenha hayyee akami jirtan jaalatamtoota keenya kabajamtoota keenya obboleessi kiyya kun Khadira Ramaala haasoo jira haasoon isaa bikan arkanne faayidaan qabu ammoo biketti godha biketti godhu qabdan dirqama wal jaalanna wal kabajna aadaa teenya guddisuudhaaf subscribe godhuudhaaf isinis nu cinaa dhaabbachuu qabdan waan itti aanu fuulduraaf niga arkuuf teenya ciao 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 akasiti amma kunooti ammas nabotan hafee jira nabooda warri jiran guututti asumaan viidiyoo kana irratti asbahan hayyuu shooyinis ni dhufa jechuudha abbaa YouTube kanaatis gizee dhufe inninis asirra seenee yaada kannata Oromoo teenya nuuf jiraadhaa nuuf galatoomaa waa hedduu isinirraa eegganna abdii qabna isin jaalanna ifdura jechuudha bal'inni keenya ifdura waan guddaa dalayna ganaa sirbaanis diraamaanis waan adda addaati ilaala akka gartee Afrikaa keessa sadarkaa Afrikaatii fi sadarkaa Faranjiitti isin dalayna malee waan xixiqqa bu'aa akkanaa kana addiyee akkam jirta nagaya fayya qabdaa jaan kana hin dalaynu nuti gizee dalaynu leef akka istaaraa dhufnaa jechuudha yoo qabachuu taatees ni qaqqabannaa yoo dhiisuu taatees ni dhiifna jechuu waanuma amma jiru kun namuu rabbii itti gaafata asumaan nagayaan naaturaan isin hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa ciao Ashama akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota keenya maraaf chaayinaala amma irra jiru kana subscribe share like godhuudhaan akka nuti na dhaabbatan immoo hoggaa akkana isin hin jennu isin yeroo hedduu subscribe maaliif akka ta'e hin beeytanii iddoo isin hin beeyne haa ta'u maal akka ta'e hin beeynu laayikis heddumeessitanii hin gootanii yuutuubni kun haaraya namu akka quba qabaatanii yuutuuba haaraya kana booda hojii hunda kanarra nu harkattan kanaafuu subscribe godhaa share like godhaati nu eeggadhaadha namni kanan beene immoo bakka tana subscribe video gubbarra jala subscribe kajuu jira santuqaati subscribe nu godha tanuma isin gaafanna hoggaa nuti akkana isin hin jennu immoo waan biraa hin seeyinaadha please subscribe share godhaati YouTube kanarra nu eeggadha galatooma harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota mul'ataa Ayyub Show arrantana Ayyub Show YouTube haaree YouTube hedduu artistoonni jajjabaan artist Khadira Ramaaya fi saphee artistoonni jajjabaan asirratti diraamaa ajaa'ibaa isiniif dhiyeessuu deeman Ayyub Show kana diraamaa babbareedaa qophii babbareedduu isiniif irra isinii dhiyeessina saniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya Ayyub Show kana subscribe godhaa like share godhaa isiniin jenna galatooma akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kuni YouTube Ayyub Showiti Ayyub Showin mucaa kichuu ammoo ol deemaa jiru bira dhaabbadhaa guddisaa nama xiqqaa Oromummaa guddisaa wal cinaa dhaabbannee wal guddifnee laga rakkinaa wal ceesisuu qabna Ayyub Showin barnootaa fi wantoota garagaraa qabatee artistoota kabajamoo akka Khadira Ramaaya saphee biraanuu fi namoota garagaraa wajjin isiniif dhufaa jira wanta kana namoonni hordofaa jirtan caalaa irratti hordofaadha namoonni immoo miseensi maatii haaree taatanis akkanii fi hordoftan kabajaan isin beeksifna ilmaan Oromoo